Ashama kabajamtoota fi hordoftoota keenya arraan tana bakki itti argamnu egaa obbo Kabajamo Gaaddisaa Maddiitti argamna. Arraan tana mee dargaggoota magaalaa Galamsoo hojiirratti hirmaatee akkanatti namuu baajaaj kun motora kun hojii adda addaa fookas hojiirratti godhee akka dalagu kan yaada tokko fi lama isiniif haa dabarsuun jaa egaa hordoftoota hedduullee akka inni qabu ni beekna. Galamsoo keessaa namni followers isarra qabu hin jiru. Kanaaf mee asumaan dargaggoota magaalaa Galamsooti maal akka jiru isa gaafanna bogaddo. Hayyee galatooma jecha dargaggoonni keenya hojii qabatan irratti cimanii argamu jechuudha. Yoo waan qabate san irratti cimee argame bu'aa argamsiisuu ni danda'a. Fakkeenyaaf amma dargaggoonni hedduun hojii uummatanii asitti baajaaj kan konkolaachisu kan immoo dhuunfaadhaan bitatee irratti hojjetu kan immoo daldala jimaa irratti bobba'ee argamu waan garagaraati jechuudha. Harargee keessatti dargaggoon hojiidhaan malee taa'u hin jiru. Namuu hojii mataa isaa qabateeti jechuudha hojjetu jireenya ofiitillee ittiin jiraachaadha. Hamaatillee gargaaru. Sanbira dabree immoo baajaajillee heddummeessee dargaggoota hedduutti carraa hojii uumutti qacee ni jira. Haaluma saniin fakkeenyaaf walirraa fudhatanii cimanii yoo ta'an boru biyyaafillee abdii ta'uu ni danda'anii waan jiru saniin qabu. Egaa mee ijoollee ispoortiidha. Ijoolleen ispoortiidha. Keessaafuu ijoollee ispoortiidhaan achi san biran dabre dargaggoonni keenya hundi hedduun harargee namni harargee ogaa jaani akka waan akkanuma ta'anii qamaan itti fakkaatti. Harargeetti namni jimaa ogaa qame ittiin hojjeta. Itti dalagee. Hojii hiikee taa'een qamaa'u keessaafuu immoo ijoolleen ispoortiidha. Ijoolleen xixiqqoon ati ilaaltee gartu kun namoota daanii takkaa lama qabanii jechuudha. Gama leenjisaatti cahanii hanga leenjisaa oomishutti cahanii fakkeenyaaf atuu kana cinaa dhaabbattu gama leenjisaa oomishutti ceetee jirta umriidhaan dargaggeessa. Dargaggoonni keenya hedduun namni deemu kun daanii takka kan qabne akka eenyumaa nama magaalaa keessa hin jirretti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf hojiin kun cimee yoo itti fufe fayyummaafillee fayyaa fuula duratti hawaasni keenya kun qabaatuuf shoora olaanaa waan qaba waan ta'eef dargaggoonni keenya hojii ispoortii kana itti fufuu qabanii waan jiran kun. Hedduu bareedaadha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo si cinqinaa gaafii takka irra deebinee si gaafanna. Mee weellistoota Oromoo keessaa jechuudha. Weellisaa akkaan dinqisiifatu si tursiisee dinjilaa dhiifama wajjin weellisaa akkaan dinqisiifatu tokko mee. Wallisaan kiyya akkaan dinqisiifadhu kan inni fuula durallee dinqisiifadhu kabajamoo keenya rabbitti araamatu artist Ali Birraa. Ali Birraa sirboota Ali Birraa keessaa akkaan jaallatu ni qabda. Sirboota Ali Birraa keessaa sirba kana amma akkatti naa dhufuu baatullee sirba isaa nafxanyaa garaa hiita arrallee haaduma hiita lutaaltuu gatutaaltus Oromoo jala bulta hajookan yeroo hedduu dhaggeeffachuun fedha. Sirba babbareedaa hedduu qabaa ka qabsootis ka jaalalaatis ammas sirba qabsoo jaalala fakkeessee qabsoodhaaf sirbichi immoo jaalalaa miti qabsaa keenya gameessa magaalaa Galamsoo ta'e hundee baanaa jechuudha gooticha keenya. Maaliif sirba san keessatti qixa sirriitiin maqaa dhahee yoo ka sirbu taate hunduma amantakii isa baana. Hiikaan sirba kanaa akkatti hin beeku. Yoo sirba kana as baasee akkasitti maqaa isaa dhahee ka sirbu taate sirni yeroo san jirullee nama dhiisu waan ta'eef akkasitti karaa dubbii qolaatiin ergaa isaa dabarfate. Kanaaf artist Ali Birraan yeroo hunda fakkeenya hojjete. Bakka artist Ali Birraan fakkeenya nuuf haa ta'u hundi keenya meeshin artist Ali Birraa har'a guyyaa bakka akka ajaa'ibatti viidiyoo kana jalatti hundi keessan maqaa isaa barreessaadha. Egaa gaaddoo keenya suma galateeffadha. Si jaalladha. Inni sirba hedduutu jira yaa hundee bareeda yaa hundee miidhagaa hajoo kun namni jaalala jee fudhata.